Haay akkamiin nagaa keessanii jirra jirtu hordoftoota Oromoo Samsung baga nagaa taatan baga har'a geessanii nagaan keenya kan kabajaaf jaalalaa iddoo jirtan hundattis nagaa qabu. Egaa hordoftoota keenya har'a kan qabanne isin dhiyaanne barnoonni keenya kan har'a jechuudha. WhatsApp irratti waa sadii qabxiilee baay'ee murteessoo ta'an WhatsApp irratti wantoota sadii kan isin beekuu qabdan tokko isin qabannee dhiyaannee jirra jechuudha. Waan namoonni baay'een baramaan ta'in tokko kan namoonni baay'een ittiin fayyadamne akka irraa fayyadamtaniif har'a isa qabannee isin dhiyaannee jirra jechuudha. Akka nu wajjin turtan kabajaaf jalalaan isin beeksisna jechuudha. Haala taatanii kan gama YouTube channel keenyaa dhuftan subscribe akka gootan akkasuma video keenya like share akka gootanis kabajnumaan isin beeksisna. Okay, yeroo gara barnoota keenya darbinu fuula WhatsApp irra haaseennu jalqaba. Yeroo fuula WhatsApp keenya kanarra seenne wanti dura ilaaluu qabnu pinidha. Egaa pin jechuun fuula WhatsApp keenya isa jalqabaa kanarratti garee yookiin maqaa nama jaallannu tokko fuula jalqabaa irratti akka yeroo hunda yoo argannu sabbatu yookiin hidhu jechuudha. Maaliif akka inni fuula WhatsApp keenyarra yeroo seennu akka yeroo kamiyyuu jechuudha. Namni hedduunis chat godhanii nu barreessanii akka fuula jalqabaa irratti inni nuuf sabbatamee yookiin hidhamee argamu akkaataa itti gochuu dandeenyudha. Okay, mee sabbatee isin agarsiisu. Fakkeenyaaf mee ani garee Nuural Hudaa kana mee isuma sabbatee isin agarsiisu. Fakkeenyaaf yeroo takkaaf akkana sekontii takkaaf gadi qabdanii teessanii ergasii bakka kanarratti kinoo mallattoo kanarratti tuqxu jechuudha. Haala kanaan kinoo akkuma argitan kana sabbatamee jira jechuudha jalqaba irratti. Amma namni kamiyyuu naa barreesse gareen ani sabbatadhe kuni bakka amma taa'ee jiru kana lakkoofsa tokkorra taa'ee jira waan ta'eef gadiin dhiisu jechuudha bakka kana. Eenyumti yoo naa barreesse namni kunneensis yoo chat naaf godhan bakka kana gadiin dhiisu. Kana mirkaneessuudhaaf hayyee WhatsApp lamaan fayyadamuu fi tokkorra seennee kallattiidhaan haa ilaallu na faana bu'aa. Okay, yeroo WhatsApp kiyya kanarra seenu fakkeenyaaf WhatsApp keessanirra barreessee ilaalu. WhatsApp keessanirra barreessee yeroo ilaalu. Amma fakkeenyaaf ani fuula haala kanaan dhiifama barreeffama gara jalaa kana immoo WhatsApp automaatika deebisti. Haala kanaan barreesseef jira jechuudha. Haaya akkamii fayyaa keetii jirta jedheeni. Haaya jira fayyaa keetii ergine baga jiraatte. Baga jiraatte. Haaya haala kanaan amma ni barreessee jiru waan ta'eef kallattiidhaan asirra ba'ee WhatsApp kiyya kana lammaffaarra seenee isin agarsiisa jechuudha. Sabbatamuu dhabuu isaa. Haala kanaan yeroo argitan anamma fakkeenyaaf asirra barreessee ture WhatsApp kiyya kanarra gruupiin Nuural Hudaa kuni bakka itti sabbatame sana sadarkaa isaa gadi hin dhiisne jechuudha. Lakkoofsuma tokkorra sabbatamee haala kanaan argama jechuudha kinoo. Egaa pin jechuun lakkoofsa yookiin garee jaallannu tokko jalqaba irratti hidhannee akka inni lakkoofsa tokkorra yookiin fuula jalqabaa irratti argannu taasisu jechuudha. Okay, qabxiin itti aanummoo menteeshiniidha. Menteeshin gruupii irratti hojjeta waan ta'eef meesin haa argisiisu. Okay, amma WhatsApp kiyya kanarratti isin agarsiisu. Menteeshin ilaaluutti jirra akka inni irraanfanne. Haala kanaan yeroo nuti mallattoo qubee A maramtuu tana barreessinu haala kanaan maqaan namoota gruupii keessa jiranii nuuf ol baha jechuudha. Fakkeenyaaf mee kan jalqabaa kanarra filadhee barreessu. Haala kanaan ani amma fakkeenyaaf maqaa nama kanaan gruupii irratti dhahe. Yeroo nani gruupii irratti dhahu akka maqaa isaa gruupii irratti kaasee yaada kiyya ibsadhe nama saniif miiseejinni barraa yookiin fuula jalqabaa isaa WhatsApp isaa irratti isa gahaa jechuudha akkuma banateen. Mee fakkeenyaaf ani amma boonii Samsung gruupii baay'oo kana keessaa filadhee barreessee fakkeenyaaf akka WhatsApp isaa irratti akka maqaa gruupii isaa dhahe kana akka inni beeku jalqabaa irratti wajjin ilaalla. Kana beekuudhaaf WhatsApp kiyya lammaffaarra yeroon seenu haala kanaan kinoo akkuma argitan gruupii irratti boonii jedhee alfee jalalaa jedhee akka inni maqaa isaa dhahe bakka kanaan akka koomantii rippilii fakkaate jechuudha. Bifa rippiliitiin beeksisaa jechuudha kinoo akka maqaa isaa gruupii sanarra dhahe arguu jira jechuudha. So gruupii san chaatii isaa banee keessa hin seenne. Egaa kana kanumaa yoo xumurru inni itti aanu immoo haayidiidha. Haayidii jiba WhatsApp irratti sana argisiisu. Haayidii jechuun gruupii yookiin maqaalee namoota garaagaraa isa fuula jalqabaa irratti akka argamu hin barbaanne haayid gochuu jechuudha. Fakkeenyaaf mee ani amma gruupii kana keessaa tokkoon isaa haayid godhee isin argisiisu. Mee fakkeenyaaf ani amma garee barumsa adii isaa kana haayid haa godhu isa jalqabaa kana
haala kanaan sekoondii takkaaf gadi qabdu. Erga sekoondii takkaaf gadi qabdanii bakka tuqaa sadan kana bira deemtu jechuudha. Tuqaa kanarratti yeroo takkaaf kilik gootu ergasii iddoo hide jettu kanarratti gabbuustu. Kinoo hide jechuu jira. Bakka kanarratti hide gootu jechuudha. Ergasii raqam sirrii isin gaafatu yookiin paaswordii isin gaafatu waan ta'eef paaswordii keessan kan itti fayyadamaa jirtan galchitu. Mee nama fakkeenyaaf kiyya haa galchu ifuma wajjin. Haala kanaan galcheera jechuudha. Fakkeenyaaf amma jalqaba irratti reefu asee guruupii barnoota hadiisaa ture amma inni hide yookiin dhokatee jira jechuudha. Mee fakkeenyaaf amma lama dhokoisee isin agarsiisu. Fakkeenyaaf ammas guruupii kutaa madarasaa tokkoffaa imaan kana isa kanas dhoisee isin agarsiisu. Kinoo akkuma agartan yeroo takkaaf ammas gadi qabdu. Haala kanaan yeroo takkaaf tuqaa sadan irratti erga kilik gootanii ammas bakka hide jettu tana cuqaasna jechuudha. Ammas akkuma duraatti paaswordii nu gaafata. Paaswordii haala kanaan itti galchina dan jedhee xumuratee jira jechuudha. Fakkeenya bakka kanarratti guruupii barnoota hadiisaatii fi madarasaa imaantu ture amma isaan lamaanuu hin jiran jechuudha. Isaan kana argachuudhaaf hide ta'anii jiranii fakkeenya fuula jawwaala kiyya kanarra barbaadan hin argattanii jechuudha. Haala kanaan barbaadanis hin argattanii isaan kana argachuudhaaf bakka kanarra kallattiidhaan bakka WhatsApp jedhee barraa'u kanarratti yeroo takkaaf cuqaastu. Yeroo cuqaastan paaswordii yookiin raqam sirrii keessan isin gaafata ammas paaswordii keessan irra deebitanii itti galchitu. Haala kanaan yeroo galchitan kinoo ani guruupiiwwan 3 hide kan godhe haala kanaan natti mul'isu jira jechuudha haaluma isin argitan kanaaf. Fakkeenya fuula kana irratti guruupiiwwan 3 yoo barbaadan hin argattanis argachuudhaaf akkuma jedhamu bakka WhatsApp irratti cuqaastu. Ergasii paaswordii keessa yeroo galchitan haala kanaan isaan sadan san argitu. Guruupii akka namni isinirraa argu fuula jawwaala keessa fuula WhatsApp keessatti hin barbaanne hide gootanii dhoofachuu dandeessu jechuudha. Yookiin nama jaallatan haa ta'u guruupiiwwan garaagaraa haa ta'u dhoofachuu dandeessu jechuudha. Hide gootanii akka namni isinirraa argine gochuu dandeessu. Guruupii hide goonu kana haala kamiin deeffachuu dandeenya yoo hide kana irraa balleessuu barbaanne hide kana jalaa baasnee fuula jalqabaa irratti akka argannu godhachuu feetan immoo salphaadha. Yeroo takkaaf kana qabdu. Erga haala kanaan gadi qabdanii teessanii tuqaa sadan kanarra cuqaastu. Ergasii bakka gara jalaa kanarratti markii chat as visible bakka kanarra cuqaastu. Haala kanaan baasee jira jechuudha. Lammaffaas haala kanaan akkanuma erga qabdanii akkanumatti ergasii markii chat as visible haala kanaan sadaffaas haala kanaan yeroo irratti cuqaastan bakkuma markii chat jettu tanarratti deebistanii haala kanaan cuqaastanii amma guruupii san sadanuu kana jalqaba hide godhe baaseera jechuudha. Haala kanaan akkuma argitan baaseera. Duubatti deebi'a jechuudha yeroo takkaaf. Haala kanaan yeroo deebi'u kunoo garee barumsa hadiisaa sana isa jalqaba irratti hide godhe sun fuula jawwaala kee irratti naa mul'atee deebi'a jira jechuudha. Egaa barnoonni har'aaf qabannee isiniif dhiyaanne kun hordoftoota keenya barnoota baay'ee barbaachisaadha. Namoonni baay'een ittiin fayyadamanii wanna baramaa miti namoota baay'ee biratti haala gaariidhaan yoo itti fayyadamtan gaarii ta'a. Hordoftoota keenya kabajamoo barnoonni keenya kan har'aaf qabannee isiniif dhiyaanne kan hamma ammaatti hordofaa turtanidha. Maarree barnoonni keenya akka isinitti tolu abdiin qabna. Akka irraa fayyadamtanis dhibbaan dhibbatti abdii qabna. Viidiyoo keenya like share gochuu akka hin irraanfanne barnoota birootiin hamma walitti deemnutti nagaa rabbii keessa nuuf jiraadha.